obbolummaa jennee wanti nu waywaannu furmaata barbaadu mee wala barbaannu kuwaa micha deeneeti jala hawwaannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee waliifataannu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللو سمنا رمضان بسم الله جنة ديد القبنا موتي هراس بريقا برسك لنا أما إمكاكنا أجتك كنفنا إكلاسا نفقرفوس بسمك لنا باتي رمضان في باتي كيري باتي نما فقدتو كيسرتي أجري باتي كيسري دمو شيطان مري إتينو هاغو ملك الجباري إتينو هاغو ملك الجباري دعائي جبسا إسيني سياجري وقاقه جتون والافتو فكافا غرو لافتو متي يولا لأكاتا غرو لافتو متي يولا لأكاتا nama meeqa dhabne eenyu faayaadanta beektotaaf ulamaa gurguddaa ummataa daddalaaf hojjetaa barsiisaaf barataa rahmata keetti roobsii yaa rabbi yaa gooftaa warra islaaminaa dhugaan addunyaarraa kutan faaruun keeti rabbii ka waggaan nu geesse alhamdulillah jedhi yaa kan har'a geesse alhamdulillah jedhi yaa kan har'a geesse waggaan darbe kun yaaboo namni qadabarse kaanis milkiin galee kaan ammoo hongesse dhiirti ibaadaa qabdu jannataan wal geesse ammoo jahannam seene kan waa baballeesse ammoo jahannam seene kan waa baballeesse qabriin gosa lama akkuma atu dhageesse caffee jannataatiif ibiddaa wal geesse osoo ramadaanni hin geenye jidduma kanattu dhiiroo lubbuu meeqaa ka asirraa dabartu dhiiroo lubbuu meeqa ka asirraa godaantu dubbiin murtii rabbii beeki namaan galtu ni jiraannaaf teenya beeknu dhihaatu lubbuun muumintootaa duraanuu qoqqooftu kanaaf haa toobannu halkan guyyaa guutuu akka yoo galleellee kaatimaan nu toltu akka yoo galleellee kaatimaan nu toltu yaa baatii ramadaanaa baatii kayrii guddaa si eeggatu jirra nuti gagammadaa si eeggatu jirra nuti gagammadaa baatii sabrii qabu yaa baatii ibaadaa baatii rabbiin godhe aakiraaf nagadaa bu'aan isaa guddaadha tirfiin isaa guyyaa booda muuminni jannata ittiin gammada baatii keessa hidhamu jallichi abbaan muraa ulaan jahannamaatis baatii sana danqaraa jannanni banamee namaan jedhaaf goraa ka irii dalagatuun laafaadha akka biraa nagada kan beeku baatii kana tujjaara nagada kan beeku baatii kana tujjaara ittiin nu gahe ahii yaa abbaa hundarraa ajaa'iba rabbii dhagayi ajaa'iba rabbii dhagayi calloomina isaa ajaa'iba rabbii dhagayi calloomina isaa baatii kan hundarraa waan adda taasise sunnaan ati dalagu ramadaana keessa waajiba yeroo kaanii wal qixaa dhageessa mee akkamitti hin gammanne ramadaanni dhufuusaa ittiin nu haa gahu isatu ogeessa ittiin nu haa gahu isatu ogeessa wahii kana qofaa himamee yoomuma baatiin ramadaanaa kun edaa ajaa'ibni halkan tokko jira rasuulan nu himan sallallahu alaihi wasallam ka iriin halkan sanaa kan caalu baatii kumaa jechuun siif haa galu ka irii ji'a kumaa ramadaana qabaa beekadhu kana hundaa akkamitti hin gammanne dhufuusaa yaa namaa akkamitti hin gammanne dhufuusaa yaa namaa rabbittiin nu haa gahu kadhadhaa hammumaa haa eegnu harree keessaa duuba keenya nuti ilmaan namaa beekadhu waan jalanyaa nuti ilmaan namaa beekadhu waan jalanyaa halkanii fi guyyaa diliirraa yoo mareenye
halkanii fi guyyaa diriiraa yoom teenya abdii hin murannu rahmata rabbii keenya dhiifamas waliif goona rakkoo jidduu keenya dhiifama kaaliqaas hin ta'u fageenya dhiifamni kaaliqaas hin ta'u fageenya sirraa hin gabaabsa kanarra hin dheeressu dawaan heddumaateef dhukkuba hin fayyisu nama irraa fayyadamu rabbiin nu haa taasisu nama irraa fayyadamu rabbiin nu haa taasisu du'aa'ii naaf godhaa hanguma dandeesse du'aa'ii naaf godhii hanguma dandeesse sheeris waliif godhii namuu haa dhaggeeffatu sheeris waliif godhii namuu haa dhaggeeffatu hanga yeroo biraa walitti deebinuu assalaamu alaykum warahmatullahi يا ربنا سكرنا قمتو بيا لماني